السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوني channel كوتي هندي تسني يبقى جراتن جتشا كان channel كوتي فارات تنس لايك سبسكرايب قوتني ما تكتاتني نجج بيستاني السنين جدا عندك يسني channel كو لايك سبسكرايب قوتني نجج بيستار نيا تيرو أريتيو كيرو مدام تيو كيرو بيلتن ساعتي gabaabaa keessatti godhattanii nyaatan qabadhee isinii dhufe asumaan turtii gaarii isiniin jedha. Shunkurtii, qullubbii, timaatimaa, qaaraa, dinnicha, qaaraa faranjii jechuudha. Amma karaa shunkurtii murachuutti dabarraa haala kanaan qullubbiillee timaatimis qaaraa faranjii yookaan filfilruumis muranne kun shunkurtiidha. Naagizee shunkurtiin akka kanatti kun magaala'e finnee timaatimaa fi filfilruumii yookaan qaaraa faranjii qullubbii finneetti naqna. waliin sochoofna daqiiqaa muraasa keessatti daqiiqa 25 yookaan daqiiqaa walakkaa keessatti nyaanni kun yeroo muddamne yookaan yeroo ariitii dafne akka godhanne nyaannuun nu gargaara jechuudha. Odoo sa'aatii dheeraan fudhatini asumaanuu warreen channel kooti haaraa taatan laayikii sabskraaybii gootanii akka maatiin taatanii akkana jajjabeessitanii gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessadha. Amma kunoo mokoroonii itti naqanneerra. Nyaatichi mokoroonii irraa hojjenna. Dinnicha abbaa tokko keessa buufne. Egaa bishaan fixatee akkanatti jubunatti godhanna. Wan kireem kanallee itti naqanne. Baay'ee tokko namatti tola. Mi'aa sa'aatii dheeraa hin fudhatu. Yeroo gabaabduu keessatti godhattanii nyaachuu hin dandeessanii yeroo muddamtanii yookaan ariifattanii jechuudha. Kunoo nyaatichi kana fakkaata. Sumaan koottaa yaa nyaannu isiniin jecha yuutuubii koo sabskraayibii laayikii godhu hin dagatinaadha. Hiriyoota keessaniif sheer godhaadha. Gaafii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naa barreessadha. Warri naa barreessitan na jajjabeessaa jirtan asumaan galatooma isiniin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.